rabbiin keenya quraana keessatti foon booyyee irraa akka fagaannu nu ajajee jira. Akkasuma islaamummaa keessattis wantoota faayidaa hin qabne irraa akka fagaannu nu barsiisa. Inumaa wantoota miidhaa nurraan gahuu danda'an irraa fagaachuun dirqama. Kana keessaa inni tokko foon booyyeeti. Yeroo ammaa kana uummanni islaamummaan ala jiru yookiin musliman ta'in foon booyyee irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan sooratan. Sababnummaan foon kana filataniif maal akka ta'e beekuun rakkisaa ta'us garuu walumaa galatti islaamummaan faallaa deemuudhaaf jecha akka ta'e tilmaamuun nama hin dhibu. Foon booyyee soorachuun miidhaa guddaa ilma namaatirraan gaha. Mee waa'ee foon booyyee kana ilaalchisee qabxiilee muraasa waliin haa ilaallu. Booyyeen bineensa balfaawaa jaamuudhaan beekama. Wanti inni hin sooranne hin jiru. Dhoqqee garaasaa keessaa bahee deebisee nyaata. Akkasumas naannoo ajaa'aa fi xuraawaa keessa deemuudhaan raammoolee sababa balfasaniitiin walitti qabaman soorata. Kaansara gogaasaa irra biqilee fi raqa bineensotaatis ni soorata. Yoo bishaan dhuguu barbaadees fagaatee hin deemu fincaanuma isaa deebisee dhuga. Walumaa galatti booyyeen uumama balfarraa ijaarame foon isaatis ka balfarraa argame akka ta'e beekuun rakkisaa miti. Booyyeen summii dandamachuudhaan beekama. Bineensa kana summiidhaan ajjeesuun rakkisaadha. Wantoonni akka bofaa osoo isa hiddanillee miidhaan isarra geessu takka illee hin jirtu. Kanaaf booyyeen foon keessaa summii hedduu waan qabuuf yoo foon kana nyaatan ammoo summiin tun ilma namaa miidhuu dandeessi. Hoosiftoota dachii tanarra jiran keessaa uumamni hin dafkine yookiin ammoo hin fuurre booyyee qofa. Sababaan dafki uumama dachii tanarra jirurraa bahu xurii qaama isaanii keessa jiru baasuudhaaf. Booyyeen ammoo xurii firraa baasuu hin danda'u. Inumaatu wanti inni sooratu walumaa galatti xuriidha. Kanaaf xuriin silaa qaama keessaa bahuu qabu deebi'ee foonuma booyyee keessatti hafa. Raammooleen, baakteeriyaan fi ilbisoonni biroo foon bineensa tokkoo soorachuudhaaf yeroo hanga murtaawaa takka ni eegan. Sababni yeroo murtaawaa eeganiifis hanga foon san xiqqoo turee ajaa'utti yookiin shamee foolii jijjiirratutti turuuf waan dirqamaniif. Booyyee garuu osoo hedduun turin nyaatan. Sababni isaatiis foon isaa uumamumaanuu ajaa'aa fi xuraawaa waan ta'eef. Kanaaf ammaas foon xuraawaa kana nyaachuun fayyaa ilma namaatiif rakkoodha. Ilbisoonnii fi baakteeriyaaleen uumamaan foon booyyee irra jiran tempereechara kamiinuu osoo bilcheeffamanii hin du'an. Durumaanuu qaama booyyee keessatti foonii wal simatanii waan jiraniif foonuma wajjin bilchaatan malee du'anii dhabaman tahan. Sababaa kanaaf jecha booyyeen madda dhukkuboota 30 olii akka ta'e qorannoon ni addeessa. Duuba nuti musliimoonni foon booyyee ajaa'irraa hin qabnu maaliif waan isaa dhiyeessuun barbaachise? Tun gaaffii bareedduudha. Wanti dhiyeessuun barbaachiseef wantoota warshaalee adda addaa keessatti hojjetaman foon booyyeetiin makanii uummata sooratuuf dhiyeessaniitu jira. Kanaaf uummanni islaamaa kanarraa of eeggannoo akka godhu hubannoo kennuudhaaf. Kabira ammaas muslima qofa osoo hin taane nama amantii biraata fedhe qabu rakkoo foon booyyee nyaachuun namarraan geessu barsiisuudhaaf. Kaayyoo Yahudaa ilma namaa dachii tanarraa dhabama godhuudha fakkaatti. Tanaaf karaa nuti hin beekneen foon booyyee nu nyaachisu jiran. Yaa Allah, akkamitti nu nyaachisan saa? Foon looniitti jedhanii gurguramu akkam? Lakki karaa namni firraan ayneen nama nyaachisan. Fakkeenyaaf yeroo ammaa karameellaa dhugaatii adda addaatii fi keeka adda addaa keessatti booyyee ida'u jiran. Yaa Rabbi nutiisi. Amiin Rabbi nu haatiisu. Sheekni Oromoo tokko waan jeen dhageenye milkaa'uun azalii sababaan dhiisanii rabbiin nama tiisa ammoo karaan ciisanii je akkasii ta'ee dhugaa rabbumaan nama tiisa garuu nutis of eeguun dirqama. Mee akkami ufeeyna haala kanaan? Eega karameellaa keessattis foon booyyee ka'ee da'anii. Inshaallah numa jira karaan firraa eeganiin. Mee nuuf odeessii haaki? Jelaatiin amma dura dhageesse ni beektaa? Jelaatiin hin beeka. Maali jelaatiniin kun? Maalirraa akka dalagamoo ni beektaa? Hin beeku garuu kireema keekaa ittiin dalaguuf tajaajila. Ati amma dura jelaatiniin kireema keekaa dalagattee ni beektaa? Laa hin beeku. Garuu yeroo namoonni itti fayyadaman ni arga. Rabbi si baase. Inni foon booyyee irraa dalagama? Foon booyyee qofaa miti inumaa qaamota booyyee hedduu irraa dalagama. Ajaa'ib. Jelaatiin kun gosa adda addaa qaba. Ka qaama booyyee irraa dalagamuu jira, ka horii yookiin sangaa irraa dalagamus ni jira. Garuu ka qaama sangaa irraa dalagamu kun dilas illee heddummaatu. Irra hedduun jelaatiin kanuma qaama booyyee irraa dalagamu. Qaama booyyee yoo jettu maal jechuu keetime? Wanti niin qaama booyyee jeef waan qaama garagaraa irraa dalagamuufi. Foon, halloo fi lafee booyyee irraa dalagama. Karameellaan hedduun kan jelaatiin kanarraa dalagamu biyya hundatti magaalaaf dhiyaatee jira. Kireema keekaa wayita dalaganis jelaatiin kanatti ida'an. Kireemni hundi jelaatiin qaba jechuu xiyyaa miti. Garuu kireema jelaatiin itti ida'amuutu jira. Hayyee mee wanti dhugamu hoo maali? Ka jelaatiin qabu. Waan dhugamu keessatti fakkeenyaaf yoogarti takkaa'u itittuu adda addaa, juuza takkaa'u cuunfaa fi aayiskiriima fa'aa keessatti dabalan. Hayi yoogarti dukkaanitti gurguramu kana moo? Yoogartis ka jelaatiin qabuutu jira. Jelaatiin kana waa hedduu keessatti idoo eegalanii jiran amma. Duuba kana garam jalaa baqanna. Akkamitti beekuun danda'ama ka qabuuf kan hin qabne? Amma fontiin tu godhuu qabnu waan hin beekne osoo nyaachuu fi dhuguu baannee filatamaadha. Yoo soorachuun dirqama ta'e ammoo bikka ingredients jechu dubbisuudha. Waan achirra katabame keessaa jelaatiin waan jiru harkinaan firrumaa dhiisuutu irra caala. Waan akka keekaa kanaas yoo danda'ame manuma dalagachuu gaariidha. Takkaa'uu jelaatiin qabaachuu fi qabaachuu dhabuusaa manumarraa bitan san gaafachuudha. Hanga dandeettii teenyaatti yoo nuti iftiisine waan sanarraa fi rabbiitu nutiisa. Osoo beenuu foon booyyee nyaachuun nurratti haraami. Garuu waan osoo hin beekin nyaanne rabbiin irraa nu gaafatu. Gaafatama kana jalaa bahuudhaaf ammoo wantoota soorannu hunda maalirraa akka dalagaman adda baafachuudhaaf carraaqqii godhu qabna. Yoo dubbisuu beekneefumaa dubbisuu qabna,
yoo dubbisuun beeknes nama biroo gaafachuun barbaachisaadha. Dhugumatti dubbii akka yaaddessaadha. Hundi keenya dammaqinaa waan kan ofirraa eeguu qabnu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan dhaggeeffachaa jirtan kun raadiyoo Nuura Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Soora Qalbii.